Ashamaa harka fuunee nagaa rabbii bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha qophii irra qabannee isinii dhufne waan an dubbise irraan isiniif qooda hanga xumuraatitti na waliin tura akkasuma laayikii sheerii sabiskiraayib gochuun hanga xumuraatitti nu hordofan asumaan dhaamsa koo isiniif dabarsa. Isa lafaadhi seeni soolii fudhaa Waaqayyoo gargaaree kakuu baay'een qabaa isa malee gadhaa Waaqayyoo gargaaree wanta sitta fuufan of hin dhiphisu Waaqayyoo gargaaree konficha fudhachuuf an of haa qopheessu Waaqayyoo gargaaree hundu guutee jira mana baakoo keessa Waaqayyoo gargaaree inni kanaafu an isuman cimsa Waaqayyoo gargaaree isa lafaa dhiisee isa olii fudhaa Waaqayyoo gargaaree kakuu baay'ee qaba isuman eegadhaa Waaqayyoo gargaaree wanta Abbaa manaaf haadha manaa hedduu wal jaalatantu ture. Isaanis baay'ee wal mararsiifatu. Ilmaan lama waliin horani. Jireenya addunyaa kanarraa bu'aa baay'ee hedduu waan qabduuf rakkinaanis guutamtee waan jirtuuf rakkinni hedduun itti hammaate. Rakkina kana keessaa bahuudhaaf maatii fi haadha manaasaa hedduu jaalatu kana dhiisee gara hojiin jirutti deemee hojjechuun dirqamatti ta'e. Innis erga deemee waggoota 16 lakkoofsise. Waggaa 16 booda gara maatii isaatiitti deebi'ee maatii isaa laaluudhaaf murteeffate. Gaafa kanas warra inni bira hojjetu yookaan immoo isa qaxaratee hojjechiifatu biraa waan inni sammuu keessatti iyyaanne fi gonkumaa intaa jedhee wanti iyyaanne isa muddate. Maallaqa waggaa 16 hojjechiifate gimmaasha jechuunis gimmaasha roobii jechuudha. Kan waggaa 16 qarshii 3,000 bichaa kennaniif. Innis imimmaan isaa dhangalaasaa akkamittan kana fudhee gara maatii kootitti gala maalinan immoo maal godha jechuun baay'ee boo'e. Dirqama maallaqa sana fudhatee karaarraa muma deemu yoo hojii argate hojjechaa deemuu murteeffate. Karaa gubbaarras bu'ee adeeme. Otoo karaa gubbaarraa adeemaa jiru jaarsa dulloomaa tokkotti dhufe. Jaarsichis eechaa deemtaa ilma koo ittiin jedhe. Innis jireenya isaa hundumaa itti odeeffate. Akka maallaqa isa dhoowwatanis hundumaa itti hime. Hojiis daandirraa ammumaa argatu hojjechaa akka deemus erga jaarsichatti hime. Jaarsichi maallaqa 1,000 naaf kenni bakka hojiin jiru sittan himaa ittiin jedhe. Namichichis maallaqa 1,000 fuudhee jaarsicha sanaa kenne. Ilma koo karaa gabaabadha jettee daandii hin beekne irra hin deemin ittiin jedhe. Abbaa koo kanaaree hojiin ittiin jedhe. Namichis eeyyani hojii tokkoffaan isa kanaa ittiin jedhe. Ammas maallaqa 1,000 naa kenni sittan himaa ittiin jedhe jaarsichi. Ammas maallaqa 1,000 fuudhee itti kenne. Waan hin beekne keessa hin galin jedheen. Kanuma hojiin jennaan ammas kanuma jedheen. Sadaffaan sittan himaa sadaffaan kan si barbaachisuu fi baay'ee kan barbaachisaa ta'e sittan himaa ammas maallaqicha naa kenni ittiin jedhe. Innis maallaqa 3,000 qabu sana hundumaa jaarsa sanaaf kenne. Isa sadaffaa immoo waa gochuuf hin ariifatin yookaan hin jarjarin ittiin jedhe. Egaa namichi 3,000 sana dhabe. Jaarsichi 3,000 sana irraa fudhatee jecha kana 3 isaaf kenne. Innis karaa gubbaarra bu'e. Gungumaa aaraa karaarra bu'ee adeemuu jalqabe. Oduma karaarra adeemaa jirus naggaadota yeroo baay'ee karaa sanirra deddeebi'an argate isaan waliin adeema ture. Laftis baay'ee waan dukkanaa'uuf kottaa karaa qaxxaamuraa kanarra deemnaa lafti waan baay'ee dukkanaa'ee jiruuf karaa kana nu wayyaa jedhanii isaan adeeman isaan duukaa adeeme. Gorsa jaarsa sanaa dhaga'e. Sammuu isaa keessas deddeebi'e. Karaa gabaabadha jettee daandii hin beekne irra hin deemin kan jedhu sun gorsa jaarsa sanaa erga yaadate
isaan duubaa deebi'ee daandii sirriirraa adeeme. Lafti baay'ee waan dukkanaa'eef mana namaatitti goree na bulchaa jechuun balbala namaa rurrukuta ture. Dhaqeetii mana sana bule. Manni sun nama hin bulchu. Garuu namni achi seenee gadi ba'uu hin danda'u malee ittiin jedhan. Innis balbala isaa rurrukutee dhaqee na bulchaa ittiin jedhe. Akka isa bulchanis itti manii ol seene. Egaa waggaa ol seenuu abbaan qe'ichaa eessaa deemta jedhee isa qorate. Innis jireenya isaa hundumaa itti hime. Karaa qaxxaamuraa akka isaan wajjiniinis adeemaa ture. Isaan karaa qaxxaamuraarra deemnan ani karaa sirriirran deebi'ee ittiin jedhe. Baga isaan duubaa deebite isaan okuunsaan mamanii kun lubbuun isaanii ba'eera. Ati baga isaan wajjiniin hin deemin yaa mana ittiin jedhe namichichi itti hime. Gorsi jaarsichaa inni lammaffaan karaa gabaabaadha jettee daandii hin beeknerra hin deemin kan jedhe sun itti yaadatame. Egaa na oolche. Gorsi jaarsichaa kanarraa na oolche kan jedhu sammuu isaa keessa yaade. Haati manaa namichichaas nyaata kennuufi akkana gara gaadatii itti akkana baate. Yoo ilaaluu gartokkenne qaama niitii bifa namaa hin fakkaatu. Innis baay'ee rifate. Namichaan maali niitiin kee kan akkas fakkaattu akkamittiin wajjin jiraattaa jechuu ni barbaade. Garuu ammas gorsa jaarsichaa keessaa waan hin beekne keessa hin galin kan jedhu sun sammuu isaa keessa dhufe. Erga gorsa jaarsichaa dhaga'ee booda cal jedhe. Bulee ganama ka'ee gara mana isaatiitti deemuudhaaf yeroo ka'u namichichi ka'i gara goodaa deemnaa ittiin jedhe. Namicha sana fudhatee gara goodaatti deeme. Ilaalii kana ittiin jedhe. Yoo ilaaluu lafee namoonni dhumeeti bakka sanatti walitti guurramee jira. Egaa namoonni kun waa'ee haadha manaa kootii heddumminaan na gaafatan. Kanaafan isaan fixe. Ati garuu waa'ee haadha manaa kootii gonkumaa nan gaafan. Ati nama gaariidhaa fi nama waaqayyo wajjin jiruudha waan ta'eef gimmaasha qabeenyaa kootii siifan kennaa ittiin jedhe. Kenneefi innis gimmaasha qabeenyaa namichichaa fudhatee gara mana isaatiitti galuudhaaf yeroo ka'u har'a lafti itti dukkanaa'e. Innis lafti itti dukkanaa'e. Halkan keessaa sa'aatii 6tti gara mana isaa ga'e. Yoo gara mana isaa ga'u haati manaa isaa dargaggoota 2 jidduu rafti. Innis dhagaacha buqqifatee gara manaatitti ol seenuudhaaf isaan reebuudhaaf yeroo ka'u gorsa jaarsichaa isa sadaffaa dhaga'e. Sammuu isaa keessaa naanneffate. Waa gochuuf hin ariifatiin yookaan hin jarjarin kan jedhu sun sammuu isaa keessatti naanna'e dhufe. Inni sobsee taa'ee dhagaa isaa lafa godhee amma lafti baree ofittis muka naannawaa yookaan immoo qe'ee isaa jiru irra koree taa'a. Achumattis bariifate. Haati manaa isaa ganama oboruun kaatee walii gadi baajjajje jireenya ishee fooyyeffachuuf maatii ishee guddifachuuf. Yoo asiif achi ilaaltee jettu abbaa manaa ishee isa waggaa 16 isheerraa fagaate sana argite. Isheenis ililleedhaan lafaa fi samaayii walitti garagalchitee harka ishees walitti rukuttee gammachuu addaas dhageessifte. Itti kaattee hammatte harka isaa qabattee gara manaatti galte. Ilaali abbaa manaa koo kuni dargaggeeyyiin kan keetii. Inni kun mucaa kee isa hangafaati. Inni kun immoo mucaa kee isa quxusuudha. Kunooti ilmaan kees sii guddiseera ittiin jette. Innis baay'ee dinqisiifate. Egaa gorsi jaarsichaa qarshiin 3,000 kana hundumaa na oolche jedhee baay'ee ajaa'ibsiifate. Egaa baay'een keenya daandii dheeraa adeemurra daandii gabaabaa deemuu wayya jennee karaa qaxxaamuraarra deemaa oolla. Karaan nuti irra deemaa oollu sun karaa akkamiiti? Gariin keenya immoo waan nu galchineef waan nu fayyadne keessa galaa oolla. Garuu akka nu fayyaduuf akka nu fayyadne hoo akkamitti addaan beekuu dandeenya?
Gariin keenya immoo wanta gochuun nurraan jiruuf wanta gochuun nurra hin jirre irratti gochuu fi ariifanna yookaan jarjarra. Hadda baafnee beekna laata? Isa isinittu beeka. Anis itti dabaleen jedha. Karaa dheerarraa gabaabaa. Harka keen harka ofirratti sondaamoo gaddaa deemuun darbeera lammaatammoo. Harka keen harka ofirratti sondaamoo gungumaa deemuun darbeera lammaatammoo. Egaanis itti dabaleen jedha. Karaa gabaabaadha jettee daandii hin beekne irra hin adeemin. Lammaffaa waan hin beekne keessa hin galin. Sadaffaa waa gochuuf hin ariifatin yookaan hin jarjarin. Egaa amma xumuraatitti waan nu waliin turtaniif guddaa galatoomaa. Ani qopheessee kan isiniif dhiyeesse meettaa tuubeti. Yoo isinitti tole laayikii, sheerii akkasuma warreen maatii keenyatti hin dabalamne immoo laayikii, sabiskiraayib gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa. Qophii biroon hanga walitti deebinutti turtii gaarii. Oraa Leemanaa.